Ameerikaan waan sammuu nama haaduu duqeetii keessa galchuudhaan uummata Gaazaa miidhaa. Awaardii Hacaaluu Hundeessaa irratti badhaafama bara kanaa ta'uudhaan Andu'aalam Goosaa tokkoffaa ta'ee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunii hordoftoota keenyaadha. Har'ammoo viidiyoo harawaadha walitti deebinee jirra. Warri chaanala kanaaf harawaa taatan subscribe, like gochuudhaan yaada qabdan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Waliin turaan isiniin jedha. አማሞ ከረ ቪዲዮ ከጋዛ በወጣው ሰበር መረጃ ዓለም ደንግጧል። ይሄውም አሜሪካ በጋዛ ውስጥ በእስራኤል ድጋፍ ስታከፋፍላቸው የነበሩ የእህል ዱቄቶች ውስጥ በአደንዛዥ እጽ ተመርዘው መገኘታቸው በርካታ ነዋሪዎችን አስደንግጧል። ከጋዛ ዛሬ ረፋዱን የወጣው መግለጫ እንደሚያመለክተው ከአሜሪካ የተሰጡና በእስራኤል እየተከፋፈሉ የነበሩ ዱቄቶች ሁሉም የተመረዙ መሆናቸው ተነግሯል። ጉዳዩ ከጋዛ የወጣው መረጃ በርካታ የዓለምን ሕዝብ አስደንግጧል። የመገናኛ ብዙሃን የፊት ለፊት ገጽ ርዕስም ሆኗል። ኢራኒፍ እስራኤል ወልፊጣ ቱረኒ አማሞ ከረ ጋዛ ደሙዳን Israa'el Gaazaa irratti waraana banteetti sana keessaa immoo gargaarsa nyaataa jechuudhaan akka uummanni dhumuudha jettee Ameerikaan duqeetii keessatti waan sammuu namaa adoochu waan namni utuu hin beekin yookiin walitti deebi'ee uummatuma ofii fixu hundi keenya yoo du'aa eeggataa fi akka rabbi irraa eegu tikisu akka rabbi immoo qoricha sana isa jarri sammuu jara adoochu jettee itti ergite jaraaf immoo dawaa sammuu akka ta'uuf Rabbiin garadhaafiin isinii jedha. Amma immoo kara viidiyoo isitti Weellisaa cimaa waggaa kana Andu'aalam Goosaa. Hayyaata hundi keessatti beektuu wanta haaraa miti. Ta'us immoo Andu'aalam gaddarra jira. Yeroo ammaa kana haala baay'ee ulfaataa keessa jira. Dhaamsanii dhaammateenii waggaa furduraa abdii kutadheen ture addunyaa muuziqaa keessatti. Garuu abdii koo lafaa kaastee kan ol kaastee sadarkaa kanatti na deebistee haadha warraa koo fi yaadannoo naaf haa ta'uu jedheera ulfaadhaa. Andu'aalam Goosaa akkuma hundi namaa beeku sababii kaadhima isaa qananii addunyaatiin mana hidhaa ture. Awaardii badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa irratti kilipii caalaa bara kanaa jedhamuudhaan beekamtii fudhatee jira. Akka ishii naa yaaddattan jedhee bakka bu'aa isaatiin dhaammatee jira. Ijoolleewwan Hacaaluu waliin haa ilaallu. Ani wabii Hacaaluu Hundeessaati. Ani immoo milkii Hacaaluu Hundeessaati. Anis giftii Hacaaluu Hundeessaati. Abbabbiitiin gootadha. Gootaan ta'ee hin fakkaatu. Goota jaalalaati. Beekaadha. Falma mirga dhala namaati. Galalaafessaa. Hayyuudha. Aroodha. Qoqqabammata isaa sirba sanaan ibsaa. Arjaadha. Nama boqonnaan biraan darbu. Yaa Waaqayyo abbabbiitti waan nuti teessi galateeffannaa. Abbabbiitti waan kee ta'uu keenyaan sitti boonna. Kiyyuu koo si jaalannaa nu jabaadhu. Gizee sana bicuudhaan dhiisee du'ee amma immoo kunoo ijoolleen amma kana geesseetti rabbi si haa guddisu. Amma immoo akka uummanni Hacaaluutti yaadatarru ilaalla waliin haa turru. Digni kee biyya nagaa dhoowwe Hacaalu. Ingoo malee sobni dhugaan naalu. Digni kee biyya nagaa dhoowwe Hacaalu. Wintura malee sobni dhugaan naalu. Digni kee biyya nagaa
guddatu yaadira sabaaf dubbatu Hacaaluu Beejigii guddatu yaadira sabaaf dubbatu Hacaaluu Beejigii guddatu malli nu dhibee fala damne teenya beekaaf sine malee dhugubataa damarri maan keenya malli nu dhibee fala damne teenya Wakuma wakadani dugo ibsine arras numa bonya haje koi mi magic sine Wakuma wakadani dugo ibsine arras numa bonya haje koi mi magic sine Wakuma wakadani dugo ibsine arras numa bonya haje koi mi magic sine Wakuma wakadani dugo ibsine arras numa bonya haje koi mi magic sine Wakuma wakadani dugo ibsine arras numa bonya haje koi mi magic sine Silalon korra ro budal tati Silalon korra jechuudhaan warri acee jaallatan akkasitti yaada qaban karaa boota siidaa isaa dhaquudhaan akkanatti ibsataa jiru. Daddarochi dhaggeeffadhaa. Akka qananii Oromoo kana umuriin keessan 45 ta'ee bara baraan ijoollee waggaa 17 fakkaachuu barbaaddanii waadama godhaa. Inni tokkoffaan karuufticha jechuudha akkuma qodaa lafa sikaayii yeroo walitti kaatu qofa xobsirrachuudha si barbaadu bakka. Inni lammaffaan isa kan baratattaa karuufticha si fuudhee bahu jechuudha akka shaanxaatti akkasitti si fannifatee deemu bakka hunda bakka bashannanaas ta'u bakka fedhe ta'u si fudhatee deemu sana baratata. Iccitiin biraan jiru jechuudha. Yoo immoo umuriin kan kee gabaabbatu barbaade suma xobsirreedu sanaa wajjiniin taa'ee. Ati biyya ormaa teessee kana hojjeta. Rabbi nagaadhaan biyya kootti maatii kootti naa galchu jedhu kilippiin haaraa wayi baheera isarratti walaloo bicuutii isiniif isin naggeessisa. Isa bu'aa jiraatu dogoggoree osoo hin seeqin eebuu aangoo baafachuuf dhiiga namaan barbaadin Oromoon dammaqeera akka duriitti hin yaadin maatiin gaafa wal dhabu walumaan taa'ee hiika isa dhuunfaan maraate qofatu gola hormaatti fiiga isa iyyuu ni hidhata firri firaan gadhiisu malee darbeera beekii barri dhiigni aspaaltii jiisu illi qeemsita. Egaa haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti nagaa naaf turaa naaf jiraadhaan isiniin jedha.